isin bira haa ga'u jecha akkuma beekamu guyyaa kaleessarraa jalqabee akka biyya keenyaatti dhukkubni koronaa vaayirasii jiraachuun isaa biiroon fayyaa biyyoolessaa gabaasuun isaa ni beekama. Kana ilaalchisees hawaasa keessa dhiphinii fi yaaddoon dhukkuba kanaan wal qabate akka jiru hubachaa waan jirudha. Kanumaanis wantoonni hawaasa keenya tasgabbeessuudhaaf wantoonni hawaasni keenya beekuu qaban jennu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Duraan dursa wanti nuti beekuu qabnu dhukkubni koronaa vaayirasiin addunyaa kana irratti yeroo mul'atu yeroo jalqabaa isaatii miti. Kana dura dhukkubni kun biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti mul'ateera. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne dhukkubni koronaa vaayirasii haala kanaan yeroo tamsa'u yeroo jalqabaatiif biyya Chaayinaa keessatti bara 2003 akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti ka'e. Yeroo sanis akkuma ammaa kanatti biyyoota garaagaraa keessatti tamsa'uudhaan erga lubbuu nama 800 ol dabarsee to'annaa jala ooleera. Itti aansuudhaanis waggoota 9 booda biyya Saawud Arabiyaa keessatti ka'uudhaan bifuma kanaan erga biyyoota garaagaraa keessa tamsa'een booda dhukkubni kun dhaabbachuu danda'eera. Kanaafuu wanti nu hubachuu qabnu dhukkubni kun kan biyya keenyaaf yeroo jalqabaatiif kan mul'ate yoo ta'us biyyoota garaagaraa keessatti garuu yeroo garaagaraatti mul'achuun isaa akka beekamu isin hubachiisuu barbaada. Dabalataanis wanti nuti beekuu qabnu dhukkubni koronaa vaayirasii amma biyya keessa tamsa'aa jiru kun dhukkuboota vaayirasii kana dura mul'ataniin wal bira qabamee yoo ilaalamu carraan inni balaa guddaa yookiin lubbuu namaa dabarsuu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf addunyaa kana keessatti vaayirasoonni biraa kan akka Iboolaa vaayirasii, Aviyaan Influensaa vaayirasii jedhaman ka'anii turanii. Isaan suni kan ammaa kana wajjin yoo wal bira qabamanii ilaalaman carraan lubbuu namaa galaafachuu guddaadha. Haa ta'u malee dhiphinni yookiin yaaddoon dhukkuba koronaa vaayirasii kana wajjin wal qabatee jiru hamma barbaachisu caalaa kan ta'e waan ta'eef kanarratti of eeggannoo fi tasgabbaa uummata keenyarraa yookiin hawaasa keenyarraa barbaadna jechuudha. Amma dhukkuba koronaa vaayirasii amma biyya keessa tamsa'aa jiru wajjin wal qabatee wanti yaaddessaan carraa inni dhiibbaa guddaa geessisuu osoo hin ta'in carraan inni yeroo gabaabaa keessatti gara namoota hedduutti tamsa'uu isaatiin wal qabate waan ta'eef hamma danda'ame carraa inni nama irraa namatti daddarbu hir'isuudha malee waan gadi inni geessu irratti hundaa'anii dhiphachuun akka hin barbaachisnedha. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo baay'ee kan inni irraa ka'u lubbu qabeeyyii birootirraa. Fakkeenyaaf akka qorannoo mul'isutti koronaa vaayirasiin amma dura ture yeroo jalqabaa simbira halkaniirraa itti aansees immoo lubbu qabeeyyii biraa kan akka gaalaarraa kan ka'e yoo ta'u inni ammas shakkiin lubbu qabeeyyiirraa dhufuu danda'a jedhu jiraatus amma ammaatti wanti kana ta'e kanarraa dhufe jedhee murtaa'ee hin jiru. Haa ta'u malee kan ilaalchisee dhiphinni jiru kun akka hir'atuuf hawaasni waa dhukkuba kana ilaalchisee wantoota jiran sirriitti hubachuu qaba. Dhukkuba kanaaf namni saaxilamaa eenyu, dabalataanis immoo dhukkubni kun irra jireessaan miidhuu kan danda'u eenyu jedhanii adda baasuun barbaachisaadha. Dabalataanis immoo dhukkuba kana akka hin daddarbine maal gochuu qabna, maaltu nurraa eegama kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Amma dhukkuba kana yoo ilaalle carraan inni lubbuu namaa galaafachuu parsantii 2 hanga parsantii 3 biyyoota garaagaraatti daataan jiru garaagaras ta'u carraan inni lubbuu namaa galaafachuu hanga parsantii 3 kunis nama dhibbeessaa namni 3 lubbuun isaa darbuu danda'a jechuudha. Kun jechuun carraan dhukkuba kanaan qabamanii fayyuu bal'aa akka ta'e hubachiisaa jechuudha. Kanaanis wal qabatee namni balaa guddaa yookiin immoo carraan lubbuu darbuu danda'u warroota akkamiiti jennee yoo ilaalle
tokkoffaa namoota umrii isaaniitiin deeman fakkeenyaaf akka biyyoota garaagaraatti namoonni umrii isaanii 80 fi sanaa ol ta'an carraa lubbuun isaanii darbuu guddaa ta'uu hin ibsa. Kanuma wal qabatee carraan dhukkuba kanaan sirriitti miidhamu namoota umriin isaanii deeman irratti kan heddummatu ta'uusaa. Kan biraa immoo namoota dhukkuba biraatiin qabaman fakkeenyaaf namoota dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba kalee fi dhukkuboota biroo qaban carraan vaayirasii kana ofirraa ittisuu isaanii xiqqaa waan ta'eef isaan irratti dhiibbaa guddaa geggeessuu danda'a. Gama kaaniin yeroo baay'ee dhukkuboonni daddarboon kun carraan namoota umrii isaanii deemanii fi namoota umriin isaanii xiqqaa ta'e keessumattuu ijoollee umriin isaanii barumsa dura ta'an irratti kan heddummatu yoo ta'u, akka qorannoon mul'isutti garuu koronaa vaayirasiin carraan daa'ima ijoollee umriin isaanii xixiqqaa carraa inni miidhaa guddaa irraan geessisu xiqqaadha jechuudha. Kanaaf asirrattis dhiphinni jiraachuu akka hin qabne. Kan biraa immoo amma ammatti carraan dubartii ulfaa namoota kaanirraa dabarsee miidhuus akka hin jirre kan agarsiisu yoo ta'u, garuu wantoonni kun yeroodhaaf wantoota riisarchoonni agarsiisan yoo ta'u, yeroo biraa immoo wanti jijjiiramu jiraachuu waan danda'uuf kanarratti hundaa'ee namoonnis hawaasnis waan beekuu qabu beekaa, waan raawwachuu qabus raawwachaa deemuu qaba malee dhiphina hin barbaachisne keessa seenuu akka hin qabnedha. Karaa biraatiin mallattooleen dhukkuba kanaa iddoo garaagaraatti kaa'amanii jiru. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman carraan mallattoo osoo hin argisiisin turuu danda'an jira. Dhukkuba kanaan qabamanii guyyaa 2 hanga guyyaa 14 mallattoo homaatu odoo hin argisiisin turuu danda'u. Yeroo mallattoo argisiisuu jalqabanitti garuu ho'a cimaa digirii seentigireedii 38 fi sanii ol ta'e akkasumas qufaa hargansuu irrattis dhiibbaan jiraachuu danda'a. Kana wal qabatee amaloota akkanaa qabaachuu danda'a. Innis mallattooleen inni argisiisus mallattoolee vaayirasii biraa wajjin wal fakkeenya cimaa kan qabudha. Kunis qufaa yookiin golfaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Adda baasuudhaafis xiqqoo nama rakkisuu danda'a. Haa ta'uutii malee of eeggannoon barbaachisu yoo godhame carraan dhukkuba kana adda baasuu jiraachuu isaati. Kanaafuu kanarratti daddarbiinsa dhukkuba kanaa ittisuudhaaf namni tokko maal gochuu qabaa kan jedhu yoo ilaalle, dhukkubni koronaa vaayirasii irra jireessaan kan miidhu sirna hargansuu keenya. Dhukkuba garaachaa, dhukkuba sammuus fiduu danda'a. Haa ta'uutii malee irra jireessaan kan miidhu sirna hargansuu keenya ta'uu isaatiin wal qabatee akkaataan daddarbiinsa isaatis hedduminaan kan mul'atu dhangala'aa karaa somba keenyaatiin yookiin sirna hargansuutiin ba'an wajjin kan wal qabatu ta'uu isaati. Kunis dhukkubni koronaa vaayirasii kun namni yeroo attifatu yookiin yeroo qufa'u kallattiidhaan namoota dhiyeenya san jiranitti darbee qabachuu danda'a. Kunis inni suni dhangala'aa vaayirasiin dhangala'aa sana keessa jiru haala diroopileet airborne infection jedhamu yookiin immoo ishee vaayiresoota ishee xixiqqoo achi keessa jiraniin nama dhiyeenya san jiru faaluu danda'a. Haa ta'uutii malee inni suni erga sirna hargansuutiin bahee qilleensatti makameen booda carraan inni qilleensa keessa turu xiqqaadha. Haa ta'u malee erga inni wantoota garaagaraa irratti qubateen booda haala biraatiin yookiin tuttuqqiidhaan carraan darbuu danda'u bal'aadha. Kunis wantoota akka sibiilaa, wayaa yookiin wantoota garaagaraa irratti erga qubateen booda tuttuqqiidhaan darbuun isaa kun dhukkubni kun haala salphaan akka daddarbu kan taasisu yoo ta'u, nutis kanarratti maal gochuu qabna jedhu haala inni daddarbu kanarratti murtaa'a jechuudha. Kana yoo jedhu
namni dhukkubsataa kana irratti dhiyeenya jiru akka qorannoo mul'isutti vaayirasichi kun hammi isaa guddaa ta'uurraa kan ka'e carraan inni qilleensa keessa turu xiqqaadha. Kana jechuun qilleensa keessa turuu hin danda'u, garuu erga qubateen booda wantoota garaagaraa irratti carraan inni yeroo dheeraa turuu danda'u guddaadha. Fakkeenyaaf akka qorannaan mul'isutti sibiila irra yoo kan qubatu ta'e carraan akka sa'aatii 12 turuu akka danda'u, uffataa fi wantoota garaagaraa irratti immoo carraan akka sa'aatii 9 turuu danda'u akka jiru in ibsa. Kana irratti ilaalchisee wanti nuti hubachiisuu qabnu fakkeenyaaf dhukkuba kana akka hin daddarbine gochuudhaaf fees maaskii yookiin immoo isa afaan keenya irratti kaawwachuu qabnu fayyadamuun akkuma jirutti ta'ee garuu carraan inni qilleensaan daddarbu xiqqaadha. Jechuun namni koronaa vaayirasiidhaan qabame sun iddoo inni hin jirretti carraan inni daddarbu xiqqaadha jechuun sa'aatiin inni qilleensa keessa turuu danda'u muraasa waan ta'eef isa kana fayyadamuudhaafis odoo dhiphachuu baannee barbaachisaadha. Garuu namoonni nama koronaa vaayirasiidhaan qabame wajjin tuttuqqii dhiyeenyaa qaban fakkeenyaaf ogeessonni fayyaa yookiin immoo maatiin nama dhukkubsataa koronaa vaayirasii ta'e wal'aansisaa jiran fees maaskii kana sirriitti oduu fayyadamanii barbaachisaadha. Innis immoo yeroo fayyadamnu akkamitti fayyadamuu qabna yoo jenne fees maaskiin kun yoo nuti seeraan hin fayyadamne carraa dhukkuba kanaan qabamuu keenyas dabaluu danda'a. Kunis yoo seeraan hin kaawwanne yeroo baay'ee fees maaskii kana sirreessuudhaaf harka keenyaan tuttuqqii baay'isna yoo ta'e carraan koronaa vaayirasiidhaan qabamuu keenyaa ni dabala. Sana boodas immoo erga fayyadamneen booda isa sana fuunee iddoo namni biraa argachuu hin dandeenyetti seeraan yoo hin teechisne ta'e carraan nama biraattis daddabarsuu akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kan biraa immoo fees maaskii kana yeroo fayyadamne yeroo dheeraadhaaf osoo hin ta'in yeroo yeroodhaan jijjiiruun akka barbaachisu hubachiisuu barbaadna jechuudha. Kunis kana ilaallee fees maaskii kanas fayyadamuudhaaf namoota amma tuqeen alatti warri kun isa fayyadamuudhaaf odoo dhiphachuu baannee barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee hir'inni isaatis mudachaa jira jechuudha. Namni hunduu fayyadamuudhaaf waan yaalaa jiruuf rakkoo kana geessisuu danda'a. Kanaaf namni fayyadamuu qaba jedhame haala kanaan ol fayyadamee bareeda. Akka dura dubbadhetti fees maaskii fayyadamuu danda'a. Isa caalaa garuu dhukkubni kun tuttuqqii wantoota biraatirraan ka'uudhaan kan daddarbu waan ta'eef irra jireessaan qulqullina harka keenyaa eeguudhaan ta'uu akka qabudha. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf namni tokko geejjiba keessa yoo kan turu ta'e erga namni jechuun kiyyees namni koronaa vaayirasiidhaan qabame tokko erga geejjiba hawaasaa fayyadameen booda erga namichi sun bu'een booda vaayirasiin sibiila yookiin teessoo achi keessa jiran irratti yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Kanaaf namni hattiffatu yookiin immoo qufa'u tokko odoo jiraachuus baate wantoota geejjiba sana keessa jiran irraa salphaatti namoota geejjiba sana fayyadamanitti daddarbuu danda'a jechuudha. Kunis sibiila yookiin teessoo achi keessa jiru tuquudhaan salphaatti nu qabuu danda'a. Karaa biraatiin immoo wantoota garaagaraa fakkeenyaaf maallaqaan ta'uu danda'a. Wantoota harka keenyaan tuqu yookiin immoo harka keenyaan nagaa wal gaafachuudhaan ta'uu danda'a. Haala kanaan tuttuqqiidhaan vaayirasichi sun haala salphaa ta'een gara keenyaatti dhufuu danda'a jechuudha. Kanas kan hambisuu dandeenyu qulqullina harka keenyaa eeguudha. Fakkeenyaaf wantoota tuqnu booda yeroo hunda harka keenya seeraan saamunaadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Nama biraattis akka hin dabarsine gara keenyaattis akka hin dhufne salphaatti ittisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hunda qulqullina harka keenyaa irratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa biraatiin immoo kanuma irratti ilaalchisee yaalli tokko tokko godhamuu danda'a. Yaalli mana keenyatti gochuu dandeenyu fakkeenyaaf vaayirasiin kun carraan inni tempereechara guddaa keessa jiraachuu xiqqaadha. Kanaaf yeroo baay'ee waan ho'aa kan akka shaayii, buna yookiin wantoota kana fakkaatan fayyadamuudhaan qaama keenya keessa haala salphaadhaan vaayirasiin kun akka hin tamsaane
gochuu dandeenya. Wanti biraa immoo akka qorannoon tokko mul'isutti citric acidiin yookiin immoo acidiin cuunfaa loomii yookiin burtukaanaa irraa argannu hamma tokko qaamni keenya dandeettii vaayirasii kanaan to'achuu ni cimsa waan ta'eef waan akkasii salphaatti fayyadamuu dandeenya. Inni biraa immoo namni mallattoon kun irratti mul'ate mallattoo haala cimaa irra hin jirre yoo jiraatan nama sana adda baasnee manuma jireenyaattis ta'uu danda'a namoota biraarraa kophaatti baasuun nurraa eegama jechuudha. Kunis manneen barnootaa fi kanneen tokko irraa hambisuu dandeenya. Haa ta'uti malee namni suni dhukkuba cimaan irratti mul'ata taanaan yeroo odoon fudhatiin atattamaan gara dhimmi ilaallatutti riipoorti gochuun nurra jiraata jechuudha. Kanas kan mootummaan haala mijeesseen carraa bilbilaatiin kontaakti gochuun yookiin immoo beeksisuun ni danda'ama. Karaa biraatiin kanuma ilaalchiseetti hawaasni waa'ee koronaa vaayirasii kana xiyyeeffannaa itti kennee yeroo yeroodhaan infoormeeshina dhukkuba kana irratti qabu yeroo hunda duukaa bu'ee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kunis karaa tokkoon dhukkubni kun eessa jira eessa gaheera kan jedhu san hawaasni hunduu quba qabaachuun irra jiraata. Maaliif of eeggannoo goonuu irratti illee dhiibbaa qaba waan ta'eef haala tamsa'iinsa vaayirasii kanaa yeroo hunda qeensanii dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo hawaasni waa'ee dhukkuba kanaa duukaa bu'ee beekumsaa wanti barbaachisu namni koronaa vaayirasiidhaan qabame tokko yoo jiraate nama sana tirees godhanii duuba isaa ilaaluun barbaachisaadha. Namni sun eessa olee eessa deemee ture kan jedhu sun beekamuu qaba. Maaliif namoota isa wajjin kontaakti qaban sana attentionii kennanii fi maalirra akka jiran ilaalamuu fi namni shakkamees yoo jiraate salphaatti bira gahamee daddarbiinsa vaayirasii kanaa to'achuudhaaf ni gargaara waan ta'eef namni kamiyyuu asirratti of eeggannoodhaan waan miidiyaadhaan darbaa jiru akkasumas waan ogeeyyiin fayyaa yookiin immoo ministeerri fayyaa dabarsu yeroo yeroodhaan dhaggeeffachuudhaan carraa yookiin sadarkaa dhukkubni irra jiru beekuun barbaachisaadha. Kana ilaalchisee garuu hawaasni keenya waa'ee dhukkuba kanaa beekuu qaba yoo jennu ragaa yookiin wantoota dhaga'u hundaan rifachuu qabu jechuun akkuma sila dubbanne carraan vaayirasiin kun dhiibbaa guddaa geessisuu xiqqaadha. Kanaaf wantoota daddarbaniin yookiin immoo waan dhukkuba vaayirasii kana ilaalchisee haasaman hundaan rifachuun hin barbaachisudha jechuudha. Yeroo infoormeeshina dhaggeeffatus ragaa amanamaa ta'e keessaan selekti godhee fudhachuun irra jiraata jechuudha. Kunis ragaa amansiisaa ta'e miidiyaa hawaasaa yaada amansiisaa dhiyeessan akkasuma ogeeyyii fayyaa fi ragaa ministeerii fayyaa yeroo yeroodhaan baasu duukaa bu'ee waan ta'uu qabu fi murtee fudhatamaa jiru hubachuun barbaachisaadha. Malee dhiphina hin barbaachisne keessa seenee yaada hin taaneen dhiphatee rakkoo biraa keessa akka hin galle of eeggannoo akka taasisu jenna. Kanumaan walqabateet dhukkuba kana tamsa'iinsa dhukkuba kanaa mo'achuudhaaf yookiin immoo to'annaa jala galchuudhaaf waliin hojjechuu seektaroota hundaatti ilaallata. Kana jechuun mootummaan gahee isaa bahachuu qaba. Hawaasni gahee isaa bahachuu qaba. Warroonni waajjiraalee garaagaraa irra jiranis gahee isaanii bahachuu qabu jechuudha. Kana yoo hin jedhu fakkeenyaaf kana wajjin walqabatee qaala'insi jiraachuu danda'a. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf fees maaskiin kun dhukkuba kana to'achuudhaaf hin barbaachisa. Kanaan walqabatee hawaasni amma isa barbaachisu ol sodaarraa kan ka'e amma inni barbaadu ol bituu danda'a. Maaliif boruuf ta'e jedhee dhiphina keessa galuudhaan waan sana hamma barbaachisu caalaa bitee ol kaa'uu danda'a. Kun immoo dhiyeessii irratti rakkisaa ta'uu danda'a. Maaliif namni boruuf jedhee yookaan waan sana haala malee fudhatu ta'e warroota yeroo saniif barbaadan irratti immoo rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Inni kun
hawaasni xiyyeeffannaa irratti fudhachuu qabaachuu danda'a. Karaa biraatiin immoo daldalaanis yoo ta'e wantoota kana irratti gatii hin taane barbaachisummaan isaanii dabaleera jechuudha kan ka'e gatii hin taane baasuu hin qabu jechuudha. Maaliif rakkoon kun rakkoo hunda keenyaati. Waliin taane hiikuu qabna malee rakkina kana fayyadamee qaamni biraa immoo dhimma biraatiif oolchuu hin qabaatu jechuudha. Daldalaanis yoo ta'e uummannis yoo ta'e gahee inni baachuu qaba jechuudha. Mootummaanis immoo miidiyaa irrattis dubbachaa jiru jechuun wantoonni kunniin hir'inni isaanii mudachuu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannaa irratti godhee wantoota kana haala isaan uummataaf salphaatti argamuu danda'anitti hojjechuu qabaata. Waan hunda garuu dhiphina irraa of qusannee waan ta'uu qabu waliin akka gochuu qabnudha jechuudha. Kanaafuu infleeshinii yookiin immoo qaala'insa gabaa hir'isuu qabna. Dhiyeessii irrattis immoo akkasumatti karaa mootummaanis ta'e karaa hawaasaatiin irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf waan haala salphaadhaan hojjechuu dandeenyu irratti fookas gochuu qabna jechuudha. Qulqullina nageenya irratti fakkeenyaaf bishaanuma saamunaa dhiyeenya keenya argamu fayyadamnee waan kana qulqullina harka keenyaa yeroo yeroodhaan yookaan goonu ta'e akkasumas immoo tuttuqqii harka keenyaan funyaan keenya ija keenya irra goonu kan hir'isnu ta'e salphaatti dhukkubbii kana hir'isuu dandeenya. Tamsa'iinsa isaas dhaabuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin immoo wantoota qulqullina kanaaf gargaaran wantoota akka alkoolii yoo kan argaman ta'e isaan fayyadamuun ni danda'ama. Waan hundaa ol garuu uummannis ta'e mootummaan waliin ta'uudhaan rakkoo waliinii kana hiikuudhaaf waan gochuu qabu irratti tumsuu qabaata jechuudha. Kanaaf wal qabatee rakkoon hawaasa irra gahu akka hin jiraanne hundi keenyaayyuu waliin taanee waan gochuu qabnu akka gochuu dandeenyu. Walumaa galatti nuti yeroodhaaf yaada kana qabannee isiniif dhiyaanne malee gaafiin hawaasaa baay'ee ta'uu danda'a. Nutis immoo yeroodhaa yerootti hubannoon dhukkuba kanarratti qabnu dabalaa deemuu danda'a. Isa kanas namni kamiyyuu wanta gaafiidha jedhee yaadu chaanalii keenya kana fayyadamee haala ergaadhaan nu barreessee gaafii sana ilaallee yeroo biraa immoo deebisaa qabannee dhiyaachuu dandeenya. Dabalataanis immoo nutis yeroodhaa yerootti wanta ta'aa deemu ilaallee ergaa dabalataas hoo jiraate peejuma keenya kanaan dabarsinee hawaasa biraan gahuu barbaanna. Waan hunda caalaa garuu hawaasni keenya dhukkuba kanarraa bilisa ta'ee dhukkubni kunis yeroodhaan dhiibbaa guddaa odoo nurraa hin geessisin odoo dhaabbatee hawwii guddaa qabna. Waan hundaafuu tasgabboofnee waan nurraa eegamu waan gochuu qabnu haala tasgabbaa ta'een gochuu qabna jechuun barbaada.